Akkam jirtu daawwattoota keenya kun qophii addaati. Har'a kan argamnu sirna ayyaana dhalachuu gooftaa Yesuus Kiristoos yogguutti hordoftoonni amantaa kiristaanaa waldaa warra Oromoo Evangelika Our Redeemer Oromoo Evangelical Church jedhaman keessatti kan nuyi argamnu. Iddoo kanattis egaa sirna dhalachuu gooftaa Yesuus wayita kabajanii kan nuyi irratti fuulleffachuudhaaf deemnu egaa haala kamiin kabajamaa isa jedhu irratti waldaan kun akkuma isin argitanii baga nagaan dhuftan kan jedhudha kan nuyi agarru. Inni kunis waldicha kanatti kan waaqeffachaatti jiran yookiis immoo ayyaana kana kabajaatti kan jiran warra Oromootaati jechuudha. Isaan kun immoo wayita iddoo kanatti ayyaana kana kabajaa jiranii warreen biyya keessatti haala sukkaneessaan wareegamaatti jiran kadhannaa isaanii keessattis ta'e dubbii isaanii keessatti akkamiin isaan yaadatu kan jedhu kallattiidhaanis ta'e alkallattiidhaan kan nuyi irratti fuulleffannu ta'a. Gara keessaa seennee egaa namoota tokko lama dubbisnaa haala waaqeffannichaa isin hordofna. Hanga dhumaatti nu hordofaan immoo afeerraa keenya hordoftoota amantaa kiristaanaa kutaalee addunyaa kamirrallee jirtan baga guyyaa dhalachuu gooftaa Yesuus Kiristoosiin isiniin ga'e jenna. Qophicha qopheessuun kan isiniif dhiyeessu an itichaa guddataati. Ogeessi kaameraa keenyaa immoo iddoo kanatti kan argamu Caalii Yaaddessaati. Hanga dhumaatti nu hordofaan ammas irra deebi'uun afeerraa kooti ayyaana gaarii. Ormi bushaayee keessan isiniif hin tiksa. Ilmaan ormaas qotiisa isiniif hin qotu. Wayni isiniif hin dhaabu. Isin garuu luboota Waaqayyoo hin taatu. Warra Waaqayyo keenya hojjetanis hin jedhamtu. Badhaadhummaa saba warra kaanii hin nyaattu. Ulfina isaanii fudhattanii ittiin of hin jejju. Qooda yeelloo fi salphina baachaa turtanii. Amma immoo biyya keessan keessatti ulfina dachaa lama hin argattu.
Waaqayyo inni nama eebbisu haa eebbisuuni. Haleluuyaa. Ora masiya maqaan isaa eebbifamu. Amma moora xixiqqoo irraatti faarfannaa dhageenya.
egaa dhalachuu gooftaa Yesuus Kiristoos kabajaatti jirtu anis kanuma ilaalchisuudhaan asitti argamee jira. Yeroo baay'ee yeroo Christmasiin kabajamu hin beekama keessumaa biyyoota dhiyaa kana keessatti immoo Christmasiin baay'ee kabajama. Mee akka waldaa kiristaanaa Adventistiitti Christmasii yeroo kabajan akkamiin kabajju maal yaadattu? Christmasiin akkuma jette biyya Western Society keessattuu hiika isaa gadi dhiisee gara daldala commercial karaa adda addaatti deebi'ee jira. Kennaa waliif kennuutti. Christmasiin tokkoffaa December 25 Kristos guyyaa dhalate ka jedhu nu ittiin amannu. Guyyaan sunine guyyaa dhalannoo Kristoosii ka jedhu seenaa dudda duuba isaatii qaba. Guyyaan sunuyyuu guyyaa sirrii miti. Wantiin garuu nu laalleetiin jennu seasonii Christmasii keessatti waa'ee dhalannoo Kristoos ilaalchiseetiin addunyaa kanaaf wanti nu ibsinu maali ergaa nu dabarsinu maali ka jedhu irratti xiyyeeffanneetiin jenna. Inni kun immoo waan addunyaa kana waan jaalate namni isatti amanu hundumaayyuu akka hin banneef Kiristoosiin akka nuuf kenne yeroo nu yaadachiisu jechuudha. Inni kun wanta guyyaa tokko qofa yaadannu duun taane guyyaa hundumaa jireenya keenya keessatti wanta yaadachuun nurra jiru jechuudha. Waan inni kennaa namaaf kennu wanna hundumaa olitti Yesuus Kiristoosin dabarsee nuuf kenne. Yeroon kun immoo yeroo nu waliif kennaa kennuuf yookaan giiftii waliif laachuuf qofa laalleetiin jennu duun taane Kiristoosin isa jireenya bara baraa ta'e san yeroo namootaaf kenninu jechuudha. Yeroo namootaaf ibsinu jechuudha. Waa'ee dhalannoo isaa yeroo namootaatti himnu jechuudha. Itti daballeetiin immoo ufiif kennuu duun taane warreen akka keenya carraan arganne rakkattoonni hiyyoonni ka waan nyaatan hin qabne yeroo kana qabbana keessa jiran qorra keessa jiran akka keenya carraa gaarii kan arganne namoota san yeroo yaadan biyya kana kanas ta'anii biyya kanaaf alas ta'aniitiin yoo jedhan biyya keenyatti illee yoo ta'aniitiin jedhan yeroo ofirraa kaaneetiin namoota biraa laallu akka keenya carraan arganne yeroo isaan yaadanneetiin jennu ta'uu qaba malee uf qofatti yookaan yeroo deebineetiin uf laallu ta'uu qabu jenneetiin laalla akka waldaatti akka itti laalleetiin jennu akkas. Mee yeroo baay'ee yeroo asiitii biyyoota dhiyaa keessatti kennaa waliif kennan yeroo gammachuun kabajatan biyyoota akka Itoophiyaa keessatti immoo dararaa hedduutu jira waa rakkoo adda addaatu jira. Saboota kana saboota rakkina akkasii keessa jiran akkamiin yaadattu akka waldaa keessanitti gahee waldaa maaliin dhimmoota akkasii ilaalchise? Yeroon kunin biyya fagaanneetiin maayilsii kuma hedduutti lakkamu fagaanneellee otoo jiru yeroo biyya keenya yaadanneetiin jennu tokko biyya keenya keessatti namoonni beela'an rakkina keessa jiran baay'eetu jira. Yeroo isaan yaadanneetiin jennu namoota baay'eetu mana hidhaa keessa jira namoota baay'eetu rakkina keessa jira. Yeroo biyyattii saniin ani jireenyi isiniif akka baay'atuuf gara addunyaa kana dhufe Kiristoosiin isa san yeroo isaaniif ibsineetiin jennu yeroo isaan yaadanneetiin jennu yeroo isaaniif kadhanneetiin jennu wanti namaaf hin danda'amne waaqa biratti hin danda'ama. Kanaafuu dinqii maalallee waaqa hojjetutti rakkina biyya keessa jiru kana atiin hiiki rakkoo biyya keenya jiru atiin hiiki jenneetiin yeroo kadhan yeroo yaadan utuu as jiru biyya keenya yeroo itti yaadannu jechuudha. Baay'ee guddaa ulfaadhaa galatoomaa. Galatoomii Kurteetiin sagantaa kanarratti argamu keessatti baay'ee gammannaa. Miidiyaan humna guddaa qaba. Wanta kana immoo waa'ee kana hiikaa qajeelaa akka qabaatu akka namoonni beekan gochuuf yaalii godhatan irratti. dursa maqaa keessaniif eessa akka jiraattan nutti himaa.
Ani daannoo namarraa yookaan Daani'el namarraan jedhama as Minneapolis keessa jiraadha. haa ta'u mee har'a guyyaa dhalachuu Yesuus Kiristoos yogguu isin kabajjanidha kan nuyi agarree sirna kana akkamitti kabajjume isin akka hordofaa amantaa kanaatti. Sirni kun baay'ee sirna jabaadha. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos waggaa 2000 kan fuulduratti kan dhalate namni cubbutti waan kufee fi Waaqayyo daandii namni ittiin fayyuu danda'u nu banuudhaaf jedhee gooftaan keenya Yesuus Kiristoos akka foon uffatee dubartii irraa dhalatee rakkina namni argu qoramsa namni arguun irra jiru hundumaa injifatee waan mul'atee fi guyyaa dhalachuu isaatti kabajannudha kun. haa ta'u isin iddoo kanatti haala kanaan kabajaatti jirtu yoo gara duubaatti deebinee ilaalle immoo Oromiyaa keessatti ilmaan Oromoo warrumti sa'aatii kanatti ayyaaneffachuu qaban baay'een isaanii mana hidhaatti jiru warri kaan immoo lubbuudhaan illee addunyaa kanarraa wareegamaniiti kan jiru isa kanarratti isin maalis dhaamtu maalis gorsitu akkamittis ilaaltu. Sirriidha guyyaan kun muddanatti gammachuudhaanii bilisummaadhaan kabajannu uummata keenya kumaatamatti lakkaa'amanii rakkina isaan keessa jiran ani biyya sana muun ture ayyaana kana akka gaariitti nagaadhaan kabajachaa yeroo ture har'a garuu uummanni keenya ayyaana kana kabajachuu dhiisiiti manidhaa keessatti dararamaa jira. Yeroo kana yaannu waan goonu dhabna dana teenyee nagaadhaan kabajachaa jirru. Garuu akka humna keenyaatti yeroo hundaa uummata keenyaaf kadhanna. Uummata keenyaaf kadhachuu duwwaa miti kan ga'ugaa amma seenaa macaafa qulqulluu keessaa namichi tokko harka wambadeetti kufee karaatti madaa'ee yeroo inni rakkachaa jiru seenaa isaa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos fakkeenyaatti himee ture. Namoonni baay'een dhufanii lubni dhufee argeeduma callumadee bira darbee namni Farisiin tokkos dhufee callumadee bira darbee booda namicha sana itti siqee kan gargaare nama gargaarsirraan hin eegamne ture. Namni kun achi namicha madaa sana madaa'ee bakkee ciisu sana fuudhee madaa isaarraa dhiqee harree isaarra kaa'ee dhagaa akka seenaa macaafa qulqulluutti fuudhee lafa iddoo boqonnaatti geessee madaasa sana dhawwalanamee akka fayyu kun fakkeenya gooftaan keenya Yesuus Kiristoos nu barsiisudha. Calluma innee kadhata duwwaa namatti ta'e nama rakkataa jiru gargaaruun nurra jira. Fakkeenya kana fudhannee nus uummata keenyaaf harka bal'isuun akka nurra jiru seenaan macaafa qulqulluu nutti hima nus hojii keenya ta'uu callumedhanii hojiin agarsiisuun utuu jiru kadhatanii madhiisanii achi galagalanii waan nurraa barbaachisu goonee irra jedhanii dhiisuun danda'amu. Kanaaf uummata keenyaa fi jajjabeessuun kadhachuun gargaarsa barbaachisu gochuun karuma adda addaatiin nurraa akka eegamu tamanna kanatti. Maqaan koo Gaaddisaa Dhufeeraan jedhama. Kanan jiraadhu sasuma magaalaa Andover magaalaa jedhamtu jiraadha garuu Minnesota keessa jechuudha. haa ta'u har'a yogguutti dhalachuu gooftaa Yesuus Kiristoos kabajanii kan isin agarree ayyaana kana akkamitti ilaaltaa akkamittis yaadattame. Ayyaana kana wanti amantii hundumaarraa amantii keenya adda godhu Kiristoos. Kiristaanummaa kan maqaa dhoofsisu iyyuu Kiristoos keessa jiraachuu isaati. Kanaafi Waaqayyoo tokkicha ilma isaa kan inni nuuf ergee karaa namaa akka inni dhalatu godhe isaanidha. Sagalee Waaqayyoo keessaa iddoo tokko maal jedha jecha tokkoon dubbisaa akkas jedha. Afurri Waaqayyoo gooftaa anarra jira. Sagalee misraachoo warra gadadamootti akkan himuuf Waaqayyoo na dibeera. Warra garaan isaanii cabe akkan fayyisuuf warra booji'amanitti gadhiifamu warra hidhamanitti hiikamu akkan himuuf inni na ergeera jedha. Kan ergame kun Yesuus Kiristoosidha. Isa jechuudha kanarraa ayyaaneffannu. Yesuus Kiristoos kana warra hidhaman hidhaa jalaa kan baasu warra rakkina keessa jiran rakkina keessaa kan baasu isa bilisa kan baasu Yesuus Kiristoos duwwaadha. Guyyaa har'aa isa yaadanna jechuudha. Kuni har'a Yesuus Kiristoos har'a dhalaate miti waggaa 60 fuuldura kan inni dhalate 2000 olidha. Garuu har'a isa yaadanna eenyudha kan bilisa nu baasuu danda'u kan warra hidhamanitti hiika kennuu danda'u maal kan jedhu isa waaqeffachuuf iddoo kana jirra jechuudha. haa ta'u gaaffiin biroo si gaafadhu yoo jiraate egaa ati haala bilisa ta'een ayyaana kana ayyaaneffachaatti kan jirtu yoo dugduubee keenya gara duubaatti deebinee gara Oromiyaa ilaalle immoo sabni Oromoo haala baay'ee sukkaneessaa ta'eef rakkisaa ta'e keessadha kan isaan jiran ayyaaneffachuu miti baay'een isaanii immoo mana hidhaa keessatti
warri carraa argatanii warri carraa sana arganne immoo wareegamu addunyaa kanarraa. Isaan kanaaf maal dhaamtame ati akka dargaggoo tokkotti gaaddisa? Sirriidha, hundumti keenya achi keessaa baanee dhufne rakkina sabni keenya keessa jiru hundumaa yaadanna. Boo'icha isaan qabanii boo'icha keenya, gaddi isaanii gadda keenya, imimmaan isaanii imimmaan keenya. Obboleettiin keenya ituun beekamiin karaatti kan du'anii qilleensa keessatti akka hin taanetti kan rukutamanii babbadaa jiran baay'eetu jiru. Bishaaniin kan nyaatamaa jiran biyya keessaatu deemaniitu baqatanii. Sababni isaanii guddaan maalidha? Jireenya biyya keessaatti hammaate baqachuuf hetu jedhanii bishaan keessatti galaanaan kan nyaataman iddoo dhageenyeera miti. Kanaaf amma waa'een isaanii nu gaddisiisa. Garaan keenyas ni raafama waa'ee isaaniif. Garuu wanti nuti hin jennu nuti sabni keenya warri biyya alaa keessa jirru yaadni keenya yeroo hundumaa isin bira jira. Isin jaallannaa, isin bira dhaabbannaa, garuu wanta tokko isin gaafannaa. Tokkummaadhaan qabsoo qabdanitti jabaadhaa ittiin jechuu barbaanna. Garuu kana hundumaa keessatti immoo ammas dhaamsa koo tokkotti dabaluun barbaada. Kana hundumaa keessatti sabni keenya amantiin utuu waliin qoodin, siyaasa jedhee karaa adda addaa utuu waliin qoodin tokkummaadhaan dandeettii isaanii qindeeffachuudhaan yoo gara fuulduraatti itti fufanii gaarii natti fakkaata. Kanaaf saba keenya immoo dadhabbii isaanii keessatti, hir'ina isaanii keessatti nus garaan keenya raafama yeroo isaan bo'an, yeroo isaan gaddan. Kanuma jechuun barbaada. Haa ta'u ulfaadhuu ayyaana gaarii. Galatoomsi galateeffadha. Efreem Olaaniin jedhama. Kanan jiraadhu Brooklyn Center keessa. Haa ta'u mee har'a yogguutti ayyaana dhalachuu gooftaa Yesuus Kiristoos kabajanidha kan nuyi isin agarre. Ayyaana kana akkaataa kamiin ayyaaneffattu mee amma biyya alaa kana keessatti haala kamiin kan isin ayyaana kana yaadattan? Ayyaana kana ayyaaneffachuu ani kanan jalqabe karaa koo ijoollummaadhaati kaaseeti. Haa ta'uyyuu maleessaa biyya kana erga dhufnees yeroo hundumaadha ayyaana kana ayyaaneffachaa jira waggaa waggaatti. Barana immoo baay'isnee qophoofnee haala gaariidhaan ayyaaneffanne jennee jirraan. Haa ta'u egaa ayyaana kana wayita ayyaaneffattanii warra biyyaa bifa kadhachuudhaanis ta'u kallattii biraadhaan akkuma tumsitanan abdii qaba. Mee warra biyyaa immoo carraa ayyaaneffachuu hin arganne baay'een isaanii osoo amantii kana hordofanii mana hidhaa jiru. Warri kaan immoo wareegamanii mayyuu addunyaa kanarraa darbaniiru. Isa kanarratti isin maal dhaamtu mee obbo Efreem Olaanii? Ayyaanni kun ergaan isaa inni guddaan gooftaan keenya Yesuus Kiristoos nagaa fidee gara biyya lafaa dhufe. Hangafa nagaati maqaan isaa kan jedhamuudhaan. Kanaatiif ayyaana kana yeroo ayyaaneffannu yeroo hundumaadha waa'ee nageenyaati kan nu haasofnu. Nagaatu gara keenya dhufee saba dukkana keessa jiraniifiti ifni baheedha kan jedhuudhaan. Isa kanaaf sabi keenya yookaan immoo namooti keenya dargaggoonni keenya shamarroonni keenya hayyoonni keenya namooti baay'een akka isaan mana hidhaa keessa jiran rakkachaa akka isaan jiranii sabi keenyas qeessaara keessatti kan rakkachaa jiru beennaan walumaa galatti kun kan inni agarsiisu nagaatu hin jiru jechuudhaan nagaatu hin jiru. Kanaatiif ayyaanni dhalachuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos kun nagaatu gara biyya lafaa dhufe jennee sababii amannuu fi isa kana keessatti nagaa bal'aa hawwina saba keenyaatiif sabi keenyas akka isaan nagaa argataniitiif waaqayyoon kana nu abdachiise immoo nagaa kanaan nu ga'a jenneeti kan nu amannu. Kanaatiif haala kana keessatti nageenya hawwina saba keenyaatiif uummata keenya hundumaatiif takkaayyoomiyyuu taanaan isaaniin hin dagannus hin irraanfannus. Tarii gara dhumaarratti waan dhaamtan yoo qabaattan? Gara dhumaarratti kanan dhaamoo jiraatee fi namoota warra rakkina keessa jiran warra mana hidhaa keessa jiran duwwaa utuu hin ta'in sabi keenya alallee kan jiru ayyaana kana yeroo yaadu nageenya gara fuulduraatti xiyyeeffata jechuudhaan. Kanaatiif immoo inni kun akka hin dhufuutii fi waaqayyoon baay'ee kadhannaa waaqayyoonis baay'ee abdannaan waan nurraa barbaachisu hundumaa gochuudhaan gara fuulduraatti kanaa ariifachiisaan nagaan biyya keenya saba keenya gidduu keenyattis akka inni ta'uuf inni abdachiifame kuni gidduu keenyatti akka inni dhufuu fi hawwii guddaa qabnaa isa kana waaqayyoo irraa eeggannaa karaa keenyas immoo akka namootaatti waan gochuun irra jiru hundumaadhaa gochuudhaan gara sanatti adeemnaa jechuudhaan. Galatoomaa ulfaadhaa ayyaana gaarii. Baay'ee fayyaa ta'a isinis sagantaa kana nu qopheessuu keessaniitiif. Maqaan koo Akliiluu Xilaahun Buraayyuun jedhama. Baga Waaqayyoo uummata biyya lafaa guutuu akkasumas immoo biyya keenya Itoophiyaa akkasumas Oromiyaa kan jiran hundumaa fayyaa nagaatti
naannessee waggaa isa dhufu kanaa fi ayyaana kana isaan hin ga'in jedha. Akkasumas immoo rakkoo biyya keessa jiruu fi Waaqayyo furmaata guddaa akka fiduu fi guyyaa hundumaa kadhannaadhaan duukaa isaanii jirra. Gooftaan immoo furmaata dhugaa ta'e waggaa kana keessa akka fiduuf abdiin keenya guddaadha. Maqaan kiyya Jifeel Jirraadha. Brooklyn Parkin jiraadha. Baga ayyaana waggaa Kirismaasiidhaan sin ga'e hunda keessanii. Haa ta'u iddoo kanatti ati biyya kana jiraattaa haala nageenyaan ayyaana kana kabajachaatti jirta. Warri biyya keessaa immoo ajjeefamuu, hidhamuu, reebamuutu jira. Isaaniifoo dhaamsa maalii qabu? Dhaamsa ni qabu. Nageenya nuti qabnu kana, nageenya nu kabajataa jirru kana Waaqayyo Gooftaan ittiin sinaa ga'u. Waan hunda dabarsee warra jiranii fi warra jiran immoo warra du'an immoo iddoo isaan jiranitti qabbana isaaniif haa buusu. Gooftaan balaa isinirra jiru kana, kufaatii isinirra jiru kana, waan hunda isinirratti duulee jiru kana Gooftaan dandeettii isaadhaan isinirraatii haa ittisku jedha. Haa ta'u galatoomii ayyaana kana. Thank you, galatoomaa isinis. An Martaa Namarraan jedhama, Minneapolis, Minnesota jiraadha. Haa ta'u mee isin guyyaa har'aa ayyaana dhalachuu Gooftaa Yesuus Kiristoosidha kan isin kabajaa jirtan. Ayyaana kanarratti dhaamsaaf ergaa maalii qabdu? Ayyaana kana kun kabajannu gammachuu guddaadhaani waggaa waggaadhaani kan kabajannuuf immoo waa'ee dhaloota Gooftaa keenya Yesuus Kiristoosidha. Yesuus fooniin dhufee dhalatee kan inni dhufee dhalateef immoo ilmaan namootaa karaa isaa fayyinaa akka argataniif. Kanaaf nuyi yaadannoo isaati kanarraa ayyaaneffannu. Haa ta'u galatoomaa ulfaadhaa. Atis galatoom. Haa ta'u ani luba Malkaamuu Nagariin jedhama, luba waldaa kiristiyaanaa kanaati. Guyyaa har'aa gaakko beekamaa ta'ee waggaatii gara waggaatti ayyaana ho'aadha. Amantooti keenya dhufanii iddoo kanatti wal arganii Waaqayyoon galateeffatanii ayyaanni kun immoo ayyaana attamii akka ta'e sagaleen Waaqayyo isaanitti dubbatamee faarfannaan garaagaraa faarfatameeti gara mana isaaniitti galu. Waggaatii gara waggaatti akka godhamu ayyaanni kun ayyaana beekamaadha. Namooti keenya baay'ee jaallatu. Of course egaa akka beennu nu duwwaallee miti kiristiyaanota biyya lafaarra jiran hundumtuu biyya garaagaraa kan jiranii ayyaana dhaloota Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos kana akka ta'utti gammachuu guddaadhaan ayyaaneffatu. Maaltu ayyaana kana isa kan biraarraati adda baasa yoo jenne guyyaan kun guyyaa misraachooti, guyyaa gammachuuti. Guyyaatti waggaa 2000 fuula dura sagaleen nagaa, sagaleen gammachuu karaa ergamaa Waaqayyoo dubbatamee Gooftaa Yesuus Kiristoos immoo akka ergamaan suni duraan dursee dubbatetti gara biyya lafaa dhufee dhalatee nagaan biyya lafaatiif akka ta'u kan himeedha. Kanaatiif yeroo hundumaa waldaan kiristiyaanaa isa kana yaadatti kanarraati ka'ee nagaa biyya lafaatti akka ta'u obbolootaaf obboleettota gidduutti sabaaf saba gidduutti nagaan akka jiraatu hawwii waldaa kiristiyaanaati hawwii hunduma keenyaati jechuudha. Akkuma iddoo kanatti argitanii namooti baay'een dhufaniiru ijoolloti dargaggooti jaarsoliin amantoota garaagaraa kan yeroo kan waldaan illee hin dhufne kan biraanis dabalamanii kan dhufan illee hin jiru ayyaana nama gammachiisuudha jechuu kooti. Kanaan nu ga'u isaati baay'ee Waaqayyoon galateeffanna. Gara dhumaarratti luba Malkaamuu kan isin gaafadhu yoo jiraate isin iddoo kanatti akka gaggeessaa waldaa kiristaanaatti biyya keessatti namoonni carraa ayyaaneffachuu dhabanii baay'een isaanii hidhamaatti jiru warri kaan immoo ajjeefamaa jiru. Akka gaggeessaa waldaa kiristaanaatti maal dhaamtu maalis jettu? Dhugaadha namooti keenya baay'een akka isaan rakkina keessa jiran hidhaa keessa akka jiranii baay'een isaanii immoo lafa isaan bu'an lafa isaan jiran kan wal dhaalame akka jiran hin beekna gaarii goone. Waldaan kiristiyaanaa kun yeroo dheeraatii jalqabdee haala sabni kun keessa jiru hin beekchi duukaa bu'aa turre soomaaf kadhatan Waaqayyotti dhiyaataa turre itti daballees immoo akka waldaa kiristiyaanaatti waan dandeenyu waan gochuun nurraa eegamu godhaadhuma turre akka sagalee Waaqayyootti eenyuyyuu miidhamuun qajeelaa kan taane beenna namni walqixxeedha namni hundumtuu walqixxeedha. Qomoodhaanis sanyiidhaanis amantiidhaanis maaliinis gargar ba'ee miidhamuun irra hin jiru. Sabni keenya garuu akka inni yeroo dheeraadhaa jalqabee miidhamaa jiru hin beennaa keessumaa bara kana keessa immoo namooti baay'een du'aniiru keessumaa dargaggooti baay'een du'aniiru baay'een isaanii hidhaa galaniiru lafa isaan jiran kan hin beekamne baay'eetu jira.
har'allee sagantaa keenya keessatti yerootti saba keenya yaadannu hin qabaanna. Sababiin isaa saba kana gidduutii baane sababii ta'eef saba kana irraanfachuu hin dandeenyu. Waaqayyo gaaf tokko saba kana akka inni bilisa baasu akka inni nagaa fidu in amanna. Ulfaadhaa galatoomaa ayyaana gaarii. Fayyaa ta'a Waaqayyo isin haa eebbisu. Maqaan koo Roobsan Morodaan jedhama. As gan Minisootaa man jiraadha. Har'a ayyaana dhaloota gooftaa Yesuus Kiristoos jaalbultii kana kabajuuf as jirra jechuudha. Haa ta'u mee isin ayyaana kana haala kamiin kabajuu kan biyyaarraa maaltu adda godhame biyya ormaatti gaafa ayyaana kana kabajjan? Egaa ayyaana kana yeroo kabajannu waggaa waggaan inuma kabajna yeroo biyya jirruttis as yeroo jirru garuu yeroo hundumaa biyya keenya baanee waan jirruufi sabni keenya haala mannitti jiru barri kun keessaayyuu sabni keenya gidiraa cunqursaa fi dararama adda addaa keessa waan jiruutii fi waa'ee isaanii yaadachuun akka nuuf maluu fi amantii nuti itti amannu immoo akka kiristaanaatti amantii qofaan yookaan kadhachuu qofaan utuu hin taane hojiidhaan agarsiisuudhaan gargaaruudhaan bifa adda addaatiin saba rakkataa jiru bira dhaabachuu qabna yaada jedhu waan qabnuuf akka waldaa keenyattis caalmaatti barri kun bara addaatti saba keenya bira dhaabachuun nurraa eegamudha. Kanaafuu adda natti fakkaata. Haa ta'u gara dhumaa irratti tarii atumtuu kaaseetta biyya keessatti namoonni carraa argatanii haala kanaan ayyaaneffachaa hin jiranii akkasuma immoo baay'een hidhamaa ajjeefamaadha kan isaan jiran isa kana irratti tarii dhaamsa addaa yoo qabaatte gara dhumaa irratti Roobsan. Tole yaa keessaa yommani kan hin jechuu barbaadu waa'ee isaa ilaalchisee sabni keenya sabni biyya keessa jiru kan maatiin jalaa wareegamee kan hidhaa jiranii kan gidiraa adda addaa jala jiranii gurguddaan keenya xixiqqaan keenya barataan keenya hundinuu baay'ee wareegameera. Waa'ee isaanii yaadannee warri biyya alaa jirru kuni tokko taane kan dandeenyuun horiinis ta'e yaadaanis ta'e gara isaan gargaaruutti waan isaan wareegamaniif kaayyoo sana galmaan ga'uuf akka adeemnuu fi walii keenya irratti waa'ee dadhabinaaf jabina keenya irratti walirratti ka'uutu hin taane waa'ee isaan kaayyoo isaan itti wareegaman sana yaadachuu dirqama keenya akka ta'u warra biyya alaa jirruuf nan dhaama. Warra biyya jiraniif immoo guyyaan tokko ifatti ba'uu waan jiraatuufi abdii kutachuu hin qabanii amma dhumaatti dhaabachuu qabanii warri maatiin jalaa wareegame immoo jajjabina Waaqayyo akka isaan ilaatu ulfaadhuu ayyaana. Tole egaa eebbifama. Yaa Kiristoos Yesuus Kiristoos isin ga'e jechaan mee haala kamiin simachaa jirtan ayyaana bara kana? Ayyaanni kun seenaa amantii kiristaanaa keessatti ayyaana guddaadha. Sababiin isaa guyyaa Waaqayyo seenaa namaa keessa dhufeessedha. Lafa Yesuus Kiristoos ture, rakkinni hin turre, seexanni hin turre, hamaan hin turre, gidiraan hin turre, dhukkubni hin turre, seera jal'isuun hin turre, sobni hin turre, biyya lafaa kana keessa garuu kan argamaa jira. Kana hirmaachuudhaa fi gidiraa namaa hirmaachuudhaa, rakkina namaa hirmaachuudhaa fi Waaqayyo ilma isaa guyyaan itti gara biyya lafaa ergedha. Kanaaf seenaan kun seenaa eenyumaa biyyoo seenaa guddaadha. Seenaan kun Waaqayyo inni nuyi waaqeffannu Waaqayyo waaqa irratti hafe miti. Waaqayyo as lafa irratti malee nama uffate. Tole akkuma beekamutti amantiileen kamiiyyuu nagaa fi tasgabbii irratti hundaa'uudhaan uummata isaaniitiifis waaqa kadhatu. Haa ta'u malee yeroo ammaa kana Oromiyaa keessatti rakkoolee gaggeeffamaa jiruun isin akka abbootii amantiitti haala rakkoo biyya keessaatii fi miidhama uummata Oromoo irratti raawwatamaa jiru akkamitti ilaaltu? Seenaa saba Oromoo irratti gidiraan rakkinni kan inni jalqabe bubbuleedha. Biyya kana keessaa jiraan malee qaama keenya irratti jira. Kanaaf yoomiyyuu boqochuudhaaf dandeenya. Yoomiyyuu nu dhukkubaa jiraata. Yoomiyyuu garaa keenya cabsaa jiraata. Yoomiyyuu nu goddisiisaa jiraata. Garuu abdiin isa dhugumuu danda'a ta'a. Isa akka nuyi barbaannutti hin ariifanne ta'a. Seenaan kun geeddaramuun bubbuleera ta'a. Garuu abdii hin kutanne maaliif Waaqayyo seenaa namaa keessa jira. Waaqayyo inni seenaa gaggeessu
inni seenaan harka isaa keessa jiru harka warra kana hojjetanii akka hin jiru seenaan. Gooftummaan nurka jiraa jedhaniiti yaadu warri isaan dura turanis gooftummaan nurka jiraa humni nu dura dhaabatu hin jiru biyya lafaarraa jedhu turan warri isaan dura. Garuu akka jiraan hin darban. Warri humni nu dura dhaabatu hin jiru warri jedhanis meeshaadhaan humnaan warri hojjetan warri nama gadi qabuu dandeenya balleessuu dandeenya warri jedhanii balleessuu danda'a. Dhumatti ofii isaaniiti bakka. Maaliifi Waaqayyotu seenaa namaa keessa dhufee lixeera waan ta'eef Waaqayyo rakkina namaa beekudha, Waaqayyo gidiraa namaa beekudha, Waaqayyo duutii maal akka fakkaatu, hadhaan du'aa maal akka fakkaatu Waaqayyo beekudha. Kanaaf seenaan kuni hin geeddarama gaaffii tokko. Kanaaf abdiidhaan itti ilaalla, geeddaramsi dhufa jenneeti ilaalla. Immoo isa seenaa geeddaruu danda'uti isa gaafataa irra, isa kadhataa jirra, isatti himaa jirra, inni immoo hin dhaga'a. Sababiin isaa gurra kanaa inni uume akka inni dhaga'u godheetu uume gurra kana. Kanaaf ofii isaan dhaga'a jechuudha. Afaan kun akka inni dubbatu godhee uume hin dubbataa jechuudha. Kanaaf guyyaan inni itti dubbatu hin dhufa. Gaafa inni dubbate immoo eenyuyyuu dhaabachuudhaaf hin danda'u. Gaaf tokko hin dubbata. Kanumaan wal qabatee mee lubaa caalaan akkuma beekamu mootummaan Itoophiyaa mormiilee waggaa tokko gaggeeffamaa jiruun yoo xiqqaate namoonni 3,000 akka ajjeefaman namoonni 60,000 manneen hidhaatti akka ugguraman hedduun ammoo biyyarraa akka qabu baqatan beekamaadhaan. Mee miidhaan hagana fakkaatu keessumattuu saba tokko saba Oromoo biyya isaa irratti dhalate irratti mirga ofii gaafatee qofaaf tarkaanfileen ajjeechaa hidhaa fi biyyarraa ari'amuun raawwatamuun kun akka amantiitti akkamitti ilaalama? Dhuguma mootummaan sun amantii hordofa jedhamee kaa'amuu danda'ama akka abbaa amantii tokko. Mootummaan kan inni taa'u mootummaa kan inni qabatu nama hidhuun warra nagaa hojjetan warra nagaadhaaf dhaabatan warra hojii hojjetanii mana isaaniitti galanii warra ijoollee isaanii guddifatanii barattoota mana barumsaa dhaqanii galanii hidhuudhaafiti mootummaa qabatanii akka dubbii waan godhutti warra wanjala hojjetan warra nama ari'atan warra seera cabsan warra nama ajjeesanii isaaniin sirreessuudhaafidha mootummaan kan inni mootummaa qabatu. Garuu mootummaan isa kana dhiisee hojii hamminaa yommuu hojjetu hojii mootummaa dhiiseera jechuudha. Seera dhiiseera jechuudha. Seera cabseera jechuudha. Eenyuyyuu immoo seera cabsee nan jiraadha jechuudhaaf hin danda'amu. Akka itti yaaduudhaaf hin danda'amu. Garuu Waaqayyotu hin ayyamu. Hin ayyamu. Maaliif har'a hin geeddaramu jechuu dandeenya ta'a. Waaqayyo seenaa gaggeessaa. Waaqayyo yeroo inni itti hin ga'a jedhu hin dhufa. Kanaaf warri nama humna hin qabne haadha hiyyeessa warriidhaan warri ari'atanii utuu ari'ataa itti hin fufan hin danda'an hin ayyamu Waaqayyo. Jettee ilaala. Mee kanumaan wal qabatee dhaamsa waliigala uummata Oromootii fi hawaasa walii biyya alaa fi biyya keessaa qabdaniif yoo jiraate. Akkuma jedhe nuuni abdii hin kutannu. Abdii hin kutannu. Maaliifi Yesuus Kiristoostu gara biyya lafaa dhufee gidiraa argee sobni maal akka ta'e maal jecha akka ta'e beeka. Namatti darbamuun maal jecha akka ta'e beeka. Sobaan namarratti dhugaa ba'uun maal jecha akka ta'e beeka. Hadhaa du'aas beeka. Eenyu caalaatu beeka. Kanaaf inni kana beeku kana sirreessuudhaaf ammayyuu teessoo isaarra jiru. Kanaaf abdii raawwattanii hin kutatinaa. Yesuus Kiristoos inni kan hundumaa argee ammayyuu teessoo isaarra jira. Warri teessoo irra taa'anii kana hojjetanii garuu teessoo isaanii irra hin jiraatan. Inni teessoo isaarra jiru inni ol fuudhee gadi teessisu inni ol marcuma kennu inni marcuma harkaa fuudhu inni lafa teessisu inni marcuma irra kaa'u akkas teessoo isaarra jira.
har'as eenyuun lafarraa balleessuudhaaf hin danda'a. Eenyu harkaayyuu mootummaa fuudhuuni mootummaan harka isaa keessa jira. Kanaaf abdiin jira jenneeti amanna. Kanaaf jabaadhaan abdiin sababii jiru. Tole lubaa caalaa gabbisaa madeeguudhaan baga ayyaana jala bultii dhaloota Yesuus Kiristoosiin isin ga'e jechaa ulfaadhaa ayyaana milkeessi jiraatu. Biyyaata ulfaadhaa uffitanii kabajanii yeroo kana qabaachuu keessanii fi baay'ee isin galateeffannaa waaqayyo isin haa eebbisu. Mee maqaa keessan irraa hin jalqaba. Maqaan koo Taamiraata Tumsaa Shimuun jedhama. Irra deebuudhaan baga ayyaana jala bultii dhaloota Yesuus Kiristoosiin isin ga'e jecha mee ayyaanichi bara kanaa akka kanaan dura kabajaa turtanii fi ayyaaneffataa turtan irraa wanni adda isa taasisu maali? Ayyaanni kabajuu dhaloota gooftaa keenya Yesuus Kiristoosii si'a hundumaa amantii kiristiyaanaa keessatti waggaadhaanuu haaraadha. Si'a hundumaa yeroo akkasiitti dhaloota gooftaa Yesuus Kiristoosii amantoonni kiristiyaanaa wal arginee jala bultii guyyaa boriitii ayyaanni guyyaa har'aa kana wal argineeti jala bultii isaa waliin ayyaaneffannaa waldaan kiristiyaanaa Ebenezeerisi amantootisee akkuma asitti argaa turtanii daa'immanii hamma jaarsoliitti walitti dhufanii afaan Oromootiin afaan Waaqayyoo nuuf kenneeni Waaqayyoo ayyaana kanaan nu ga'uusaa galataaf gobaa dhiyeessina. Inni kuni hangafa dubbii keenyaati. Inni kun immoo caalaa keessumatti yeroo kana immoo ayyaana kana adda kan godhu gooftaa Yesuus Kiristoos yeroo biyya lafaa kanatti Waaqayyo akka inni dhalatu godhe warra gadadamaniif warra rakkina keessa jiran hurrii baasuudhaaf kan jedhu durseessa dubbatame raawwachuuf gara biyya lafaa kana dhufe. Yeroo kana keessatti biyya lafaa kana keessa rakkinni hedduu jira. Saba keenya gidduu biyya keenya keessattis rakkinni jira. Garuu dubbiin sagalee Waaqayyoo gooftaa Yesuus Kiristoos yeroo gara biyya lafaa kana dhufetti warra miidhaman warra gadadaman kanaaf mirga namoonni mirga isaanii eeggatanii cubbuun isaaniif isatti amanuudhaaf isaaniif dhiifamee sabni hundinuu immoo gara Waaqayyootti deebi'ee akka jiraatu isa kana keessatti immoo eenyuunillee akka hin cunqursine dubbii sagalee Waaqayyootu nutti hima. Yeroo har'a nu asii gammachuudhaan dhalachuu gooftaa Yesuus Kiristoos ayyaaneffannu biyya keenya keessatti haala jiru hin beekna. Sabni keenya carraa kana argachuudhaaf illee hamma uummanni danqaa ta'e hedduun waaqeffachuudhaaf yookiin ayyaana kana ayyaaneffachuudhaaf illee carraa hin argatu. Baay'een mana hidhaa keessa jira. Kaan immoo iddoo adda addaatti dhokatee jira. Kanaaf asitti nus biyya kana keessatti yeroo sittiin ofirraa buunee ayyaaneffannu isaaniinis hin yaadannaa. Waaqayyos immoo bakka isaan jiranitti akka inni isa yaadatu isaanis immoo hurrii ba'anii guyyaa tokko immoo hundumtinuu gammachuudhaan akka wal faana ayyaaneffannu nabdan. Waa hedduu kaaftanii jirtu keessumattuu haala Oromiyaa keessatti geggeeffamaa jiru wal qabatee namoonni hedduun mana hidhaa jiru. Hedduun ammoo qaamaan hir'atanii rasaasa loltoota biyyattii bulchaa jiru saniin akka madaanii miidhamanii ciisan hedduun ammoo akka biyyarraa baqatanii fi kanneen ummaan biyya keessa jiraniyyuu gadda olaanaa keessa akka jiraatan beekamaadha. Haa ta'u malee hawaasni Oromoo biyya alaa kana jiru keessumattuu hordoftoonni amantii kiristaanaa haala gammachuudhaan simachaa jiru. Haa ta'u malee gara tokkoon akkuma isin kaaftanitti gadda biyya keessaa jechuun uummata Oromoo biyya alaa jirus gadda olaanaa irratti mul'ataa jira. Qaamni miira gammachuu uummata Oromoo keessumattuu hawaasa Oromoo biyya alaa irraa hin mul'atu. Mee kanumaa wal qabatee amantiin kiristaanaa rakkoolee gaggeeffamaa jiru kan haala kamiin bira dhaabbachuu danda'a gama kadhannaa waaqaatiin haa ta'u gara gargaarsa adda addaatiin haa ta'u uummata Oromoo biyya keessa miidhamaa jiru kan akka isin warra amantii hordofu kanatti haala kamiin bira dhaabbachuu danda'a jettaniiti yaaddu. Dubbiin sagalee Waaqayyoo kan inni nutti himu waa'ee jaalalaati. Waa'een miidhaa immoo jalqaba uumamaati hamma mul'ataatti isa kanaaf morma Waaqayyo nama yeroo uume bifa isaatti uume Waaqayyo bifa isaatti isa uume kana immoo namni akka inni miidhamu fedha Waaqayyoo miti. Namni biraanis nama Waaqayyo uume kana akka miidhuuf fedha Waaqayyoo miti. Kanaaf dubbii sagalee Waaqayyoo keessatti deddeebiseeti dubbata. Kanaaf namoota miidhaan isaanirra gahees
bira dhaabachuun isaaniif falmuun isaaniif kadhachuun warra karaa biraatiin immoo gargaarsa biraan gahuun gargaaruun jajjabeessuun sagalee waaqayyootu nutti hima. Kanaaf waldaan kiristaanaa Vizeeris isa kana yeroo ji'aan soomaaf kadhataan fuula waaqayyoo duratti hin dhiyeessiti. Dubbii sagalee waaqayyootu akka sana jedha saanii ta'ee fi soomnan filadhee warra cunqurfaman warra waanjoon itti ulfaate isaaniif falmuu isaaniin luba baasuudha. Kanaaf waldaan keenyas isa kana akka ajaja sagalee waaqayyootti hin gooti. Kanarratti dabalamee immoo namoota miidhaan irra ga'ee haadha hiyyeessaa ijoolleen jalaa duutee namoota wal'aansa dhabanii rakkatanii ergi waldaan kun dhaabattee kaatee isa kana immoo karaa danda'amuun isa kanas dubbii sagalee waaqayyootti nu ajaja sababii ta'ee fi kadhachuu duwwaatu hin ta'in isa waaqayyo nuuf kenne irraa immoo namoota rakkatan bira dhaabachaa jirti. Gara fuula duraattis immoo isa kana amantootii waldaa kanaas. Tole mee maqaa kan kee irraan jalqabaa maqaan keenya? Maqaan koo Seenaa Guutaa Andaa jedhama. Seenaa baga ayyaana dhaloota Yesuus Kiristoosiin siif ga'een jedha. Baga wajjin oolchine. Akkamitti simachaa jirta ayyaanicha bara kana? Ayyaana bara kana maatii koo wajjin dabarsaara. Jalqaba garuu Christmas Eve'dhaa fi hiriyoota koo wajjin waaqeffannaa waaqeffannaa wajjin faarfannaa waldaa wajjinis Christmas Eve yeroo abboota keetii akaakayyoota kan keetii faatti afaan Oromootiin waaqeffachuun hin turre. Amma immoo dhaloota kan kee irratti immoo afaan Oromootiin waaqeffachuun maaltu si dhagama? Yoo seenaa abbootii fi akaakayyoota keetiif wal bira qabdee dhaloota kee kan biratti laata? An baay'een gammada akaakayyoon koo Pastor Qeesii waldaatu yeroo inni biyya ture waldaa banuusaaf iyyuu hidhamee ture. Amma garuu ani danda'e afaan kootiin hiriyoota koo wajjin waaqeffachuu danda'u kooni an baay'een boona afaan koo baay'een jaalladha. Kanaaf an baay'een gammada carraa akkasii argachuu. Tole kanumaa wal qabatee yeroo ammaa kanatti shamarran akka kan keetii biyya keessatti rakkoo hamaa keessa jiru. Kunis waggaa tokkoof olii mormii gaggeeffamaa jiruun namoonni hedduun akka miidhaman atis ni dhageettan jedhee abdadha. Mee biyya kanatti haala mirgaaf dimokiraasii ta'een amantii keessanis kan gaggeeffatte yoo ta'e biyya keessatti rakkoo wal qabate mee rakkoo biyya keessaatiif biyya alaa kana mirga dimokiraasii biyya alaatiif biyya keessaa hacuuccaa wal bira qabdee olaata kamitti laata? Biyya kanaaf kamii? Biyya keessaa jechuudha. Biyya kana baay'ee carraa waan qabnetti fakkaata biyya kanaatti afaan keenyaan haasa'uu dandeenya waaqeffachuu dandeenya garuu biyyatti waggaa darbe keenya Oromummaa ta'uudhaani namoonni baay'ee guutamaniiru manidhaa keessa lixaniiru. Ani indoom waggaa sadii dura nas dhufee kanaaf ani as dhufu kootti baay'ee gammada garuu hiriyoonni koo warra wajjin haasa'u warri biyya jiran jiru warri warra waan kanaaf bu'ee buusaa jiranii kanaaf nun warras jirru walitti qabamnee kadhannaadhaanii humna keenya waan dandeenyeen immoo isaanii wajjin jirra. Nunis akka isaanii kanatti jabaatanii Oromummaa keenya akka isaanii nu boonsa. Tole gaamee adde Wuddee Ittafa haala kamiin simachaa jirtu ayyaanicha kana immoo duraan dursee baga itti isiniin ga'een jedha. Haala kamiin gaggeeffachaa jirtu ayyaana kamiin ayyaaneffachaa jirta? Tole isiniin illee baga waliin nu ga'e jechuun jaalladha. Maqaan Waaqayyoo kan galateeffame haa ta'u. Ayyaanni dhaloota gooftaa keenya Yesuus Kiristoos gammachuu guddaa, nagaa guddaa, ifa guddaa fidee gara biyya lafaa dhufe waan ta'eef iyyuu akka addaatti gammachuu guddaadhaan ayyaaneffadha. Waaqayyo ilma isaa tokkicha gara biyya lafaatti ergee iddoo gad deebi'aa iddoo olaanaa miti ilma waaqa jiraataa ta'eetu jiruutiyyuu dallaa sa'aa keessatti dhalate titoota gidduutti lafa tikfatata dura kan itti ofiisaa mul'ise warra tiksanitu dhaqee arge. Kanaaf Waaqayyo warra gad deebi'an warra tuffataman warra irraanfatamaniif ilma isaa tokkicha gara biyya lafaa erge. Kanaaf ayyaanni kun abdii guddaa fidee gara biyya lafaa dhufe. Yeroon kana ilaalutti illee waa'ee saba keenyaa yeroo yaadu waa'ee saba keenyaatiif abdii guddaa qabna.
abdii guddaa qabna waaqayyoo ilma isaa warra gaddeebi'aniif inni erge kun saba keenya sarra dhiphataa jiru roorroo guddaan gidiraa guddaan dhiphina guddaan ajjeefamuu fi dararaa guddaan irra ga'aa jiru kanaaf abdiin jira jedhee tananii amana akka nama kadhataatti fuula waaqayyoo duratti saba kootiif harka koo ol kaaseen galgalaa ganama waaqa kootti boo'a waaqayyo immoo amanamaa dhagaaf tokko bilisa nu baasa. Akkuma isin jettan dhugaadha sabni Oromoo biyya keessatti keessumattuu biyya isaa keessatti dararameensi roorroon miidhaaf hammeenyi mootummatti biyyattii saniitiin irratti raawwatamaa jira keessumattuu yeroo ammaa kanatti sadarkaa hawwanni Oromoodhaa kabajaan isaanii irraa mulqamu manguddoonni Oromootti salphatan ta'ee jira nagaan manaa ba'anii nagaan mana deemuun dhabamee jira mee kuni amantiin isin akka amantii keessaniitti maal hayyamaa waan kana irratti ammoo dhoorga amantiin keessa maal miidhaa mootummaan kun geggeessu bifa amantiitiin akkamitti ilaalama? Waaqayyo namni hundumtuu ija tokkoon ilaala waaqayyo. Waaqayyo waaqa nagaati, waaqayyo waaqa jaalalaati. Waaqayyo warra tuffataman, warra gaddeebi'an, warra rakkataniif iji isaa gara isaanii ilaala waaqayyo. Kanaatiif nuti illee akka nama amantiitti, akka nama waaqaatti waaqa isaa yeroo kadhatan dhaga'u kanatti sagalee keenya ol kaafne yoomiyyuu caalaa soomaaf sagadaan gara waaqayyootti iyyina. Waaqayyo kumaaf kitila utuu uumeeti jiru nama tokkoon karaa nama Nehemiyaa nama jedhamu nama waaqaa tokko gidiraa saba tokko ajjeefamuu saba tokko akkuma saba Oromoo kana sabni akka dhumu bara Asteer bara Mardookiyaa nama jedhu nama waaqayyo tokkotti gidiraa guddaatu ture. Waaqni garuu nama tokkitti halkan ka'eetiyyuu jedha namni sun magaalaa sana keessa deemee iyyee jedha nama tokko qofaa isaatiin iyyee waa'ee saba isaatiif har'a ani of xinnootti hin lakkaa'u waaqa isa guddaa kana tana keessa jira yeroon gara isaatti iyyuu waaqayyoonni Mardookiyaan dhagaye anallee na dhaga'a imimmaan koo hin arga waaqayyo hundumayyuu dhaga'a waaqayyo hafuura nutti baafatee nu uume sababii ta'eef kan nu itti dubbannu nu dhaga'a waaqayyo kanaafiyyuu hin iyyina gara waaqayyootti cimsine calinjennu waaqayyo gaaf tokko akka addaatti nu dhufa waaqayyo gaaf tokko akka addaatti nu naannoo dhufa abdannaa kanaaf jabaadhaa saba waaqayyo lafa jirtanitti kadhatatti jabaadhaa waaqayyo qambarrii kana nurraa cabse gaaf tokko jedhee amana kana waaqaatti. Dhumarratti isin akka nama amantii kiristaanaa hordofutti uummanni Oromoo amantiilee hedduu hordofaa haa ta'u malee mee walitti dhufeenyi uummanni Oromoo amantiilee gidduutti qabu maal fakkaata keessumattuu amantiin kiristaanaa kun amantiilee biraatii wajjin walitti dhufeenyi inni qabu maal fakkaata uummata Oromoo gidduutti? Egaa amantiin kiristaanaa waaqayyo jaalala Kiristoos kanatti inni ifa ta'e jaalala Kiristoos kan akka dabarsinu akka dhangalaafnuudha. Namni hundumtuu gara ifa kana akka dhufu gara nagaa kana akka dhufu waaqa nagaa waaqa jaalalaa waaqa abdii bara baraa qabu abdii jireenyi bara baraallee ji'a du'i bara baraallee jirti. Kanaaf gara jireenya isa bara baraa ta'e kanatti waaqayyo mootummaa sanatti nama hundaa akka waamuudha akka galfatuudha garuu jaalalaan nagaadhaan tokkummaadhaan waaqayyo saba wal baatu saba wal jaallatu saba waaqayyo isa uumeef ulfina kennu taanee wal wajjin akka jiraannu waaqayyo kan nu gargaaru kadhata kooti. Egaa waan isin gaafadhu goola boonduratti uummata biyya keessa hiraarfamaaf rakkataa jiruuf ergaan isin qabdan. Ergaan ani qabu ummata koo saba koo guddaa kanan si jaalladhu guddaa kanan fuula waaqa koo irratti si geessu adaraa lafa jirtu harka kee gara waaqaatti ol kaasi jilba kee jireenya kee lubbuu kee isa hafuura isaa fedhe sitti baafate waaqa kanaaf ulfina kenni waaqa kana abdadhu waaqa kana kadhadhu dhugaadhaan waaqa kana kadhadhu jireenya kee waaqa kanatti kennadhu waaqayyo immoo gaaf tokko gidiraaf roorroo sirra jiru kana sirraa kaasa guyyaan yaadatamuu kee dhufaa jira hin dhufa waaqayyoon fida guyyaa yaadatamuu jabaadhu saba koon siin jedha. Tole hedduu galatoomaa ulfaadha irra deebuudhaan ayyaana milkiidha isin bahu. Tole.
Ifooda deebi'ee isa diinnin bitu tokkichi ilma ormaa takka yoo muratu qawwee fannifatee garatti hirkatee dinnansaa eeggataa garaasaa hidhatee. Diigaan deeqqifatee foddaa bilisummaa kunootti dhihaatee tokkichi ilma ormaa kunoo tattaafatee.